Premier League England walqabatanitti yoon darbu Premier League England torbee kudha arfaffaadhaan eda Manchester United Old Traffordtti hanga daqiiqaa 83ffaatti dursaa ture garuu daqiiqaa xumuraati irratti qixa baheera taphicha mo'atee sadarkaa 5ffaatti ol siquudhaaf carraa qabulleen kan inni of jalaa hambise Manchester United dirreef deeggartoota isaa duratti goolii tokkoo fi tokkoon West Ham United waliin qixa kan inni be tapha kanaan Manchester United caalmaa kubbaa to'achuu harka 64 kan ta'u to'atee taphateera kana alatti yeroo 21 kubbaa yaaleera kana keessa 4 kallattii sirrii kan eeggatteedha kanaanis goolii daqiiqaa 58ffaa irratti lammiin Portugal Diego Dalot galcheen kan Manchester United dursaa ture taphichaan boqonnaa duras keessumattuu gama Manchester Unitediin kubbaan biraan Mbemon gara gooliitti yaalee goolii eegan West Ham United Alfonso Arayolan kan inni jalaa deebise akkasuma immoo kubbaa Ahmad Diallo gara keessatti taphattoota Manchester Unitediif kennuudhaaf qaxxaamursuudhaaf dhiite Joshua Zirkiseetti buutee sara penalty yookaan sara goolii ishee xumuraatirra seenuudhaaf yookaan goolii galuudhaaf yeroo itti dhiyaatetti taphataan duraanii Manchester United Aaron Wan-Bissaka kan goolii kana sara irraa baasuudhaan carraa Manchester United kan jalaa hambisee ga'umsi addaallee ture Wan-Bissaka kan kaleessa kilaba isaa durii irratti kan inni mul'ise sara ittisaa irratti haala kanaan taphichi itti fufee daqiiqaa 83ffaa irratti garuu West Ham United goolii abdii itti hortee fi Manchester United ammoo abdii kutachiifte kan galche taphataan lammii Firaansii Sawaagumaatu Magaasa goolii qixxeessituu galchuudhaan taphichi goolii tokko qixa xumurame tapha kanaan goolii Manchester United kan galche Diego Dalot gara waggaa lamaatiin booda Premier Leagueedhaan goolii kan inni galche Old Traffordtti goolii Premier League England jalqabaa isaati kan inni galche waliigalaan gara tapha 151 Manchester United taphatee goolii arfaffaadha kan galche goolii galche caalaa keessumattuu Old Traffordtti deeggartoota Manchester United fuulduratti goolii galchuun miira addaa namaaf kennulleen garuu taphicharraa qabxii 3 osoo arganne irra nama gammachiisaa yaada jedhu kan inni bichaan booda dubbate West Ham egaa taphoota Premier League England sadeen darbanii Manchester United osoo hin mo'atamin imaleera lamaan mo'atee tokkoon kan inni qixa ba'e ta'us garuu qabxii 12 qofa walitti qabatee amma sadarkaa 18ffaa sadarkaa gadii irratti kan argamu Manchester United qabxii 22 sadarkaa 8ffaa irraa kaleessa silaa sadarkaa 5ffaatti ol siqa ture osoo injifate taphicha booda keessumattuu miirri akkasuma immoo tasgabbii miirri aarii tasgabbii dhabuun akkasuma wanti nama gaabbisuusu wayii taphattoota irraa akkasuma leenjisaa Manchester United irraa ifatti mul'ataa ture Ruben Amorim yeroo Bruno Fernandes yaalii isa xumuraa taasisu mataa isaa qabatee yeroo inni bakka taa'an irraa ka'ee sosocho'aa ture mul'ataa ture dhiphina keessa akka inni jiru kan ifatti agarsiisudha. kanaanis qeeqa fi saaxilameera taphataan duraanii kan Manchester United Roy Keane taphichaan booda garee kanarraa matumaan amantaa tokkoyyuu hin qabu ittisaa fi sara gidduu yaa'insa garee hin qabne jechaa fi gochi Amorim kan waliin hin deemne jechuudhaan taphicha booda kan inni qeeqee akkamiin Ruben Amorim kanaan dura jechoota inni dubbate keessumattuu bara darbe amajjii darbe Ruben Amorim tapha Brighton mo'atamaniin booda yeroo kutaa fooytuutti jijjiirata hidhannoo taphattoonni uffannaatti jijjiiratan keessatti boqonnaadhaan deebii yeroo taphattoota waliin dubbataa turan miirri inni taphattoota waliin dubbachaa ture gochaa fi sochii inni taasisaa ture baay'ee miira keessa akka galee fi yeroo sanatti inumaayyuu Ruben Amorim miira aariitiin taphattoota waliin yeroo walitti bu'aa ture iskiriinii televiziyoonii kutaa hidhannoo keessa jiru harka isaatiin rukutee harki isaas qunca'ee yookaan dhiigee kana alatti iskiriinichillee cabee kan inni ture iskiriin televiziyooniidha kana hunda gochaa ture sanaan booda taateewwan akkasii Old Traffordtti lammata deeggartoota Manchester United qabxiin isaan gaddisiisu hin galmaa'u yaada jedhu sanaan boodas dubbatee ture garuu gochi isaanii qabatamaanii hojiitti jijjiiramuu hin dandeenye jechaaf gochi waliif faalladha jechuudhaan Roy Keane kaleessa kan inni dubbate namoonni baay'een tooftaa taphaa koo hin jijjiiru yaada Ruben Amorim jedhu
inni qeequ isaan keessaa Rooyikiin isa tokko. Amooriif ammoo keessumattuu taphachaan booda ammoo kaleessa West Ham United kubbaa dhedheeraa fayyadamaa turanii kana alatti kubbaan gooliin isaan irratti galtellee kubbaa rukuttaa rogaatirraa dhufte si'a tokko taphattoonni Manchester akka duubatti deebisanii lammaffaa irratti taphataan West Ham United argatee goolii kanan galchee isaan qaaman nurra dhedheeroo ta'uun kubbaawwan kanneen akka hin fayyadamneef nu taasiseera. Kana alatti rukuttaa rogaa yoo arganne taphattoonni Manchester United rogarraa kubbaa seetbiisiidhaan isa jedhamu san galchuudhaa fi hojjaadha nurra caaluu isaanii taphattoonni kunneen akka goolii san hin galchine nu taasiseera yaada jedhuudha kan inni dubbate. Ta'us garuu Manchester United waan hundumaan bara dorgommii kanas kan bara darbee xinnoosi abdii qabaatus carraan taphatti fayyadamuudhaaf qaban ammas gadi bu'aa akka ta'edha. Kana alatti rakkoo guddaa Ruben Amorim jedhamuudhaan kan qeeqafisaa saaxile keessaa taphattoota akkaadaamii Manchester United irratti carraan of duubayyuu deebi'ee isaan laaluudhaaf Ruben Amorim qabu miirri inni qabu fedhiin inni qabu matumaanuu hin jiru. Kun taphattoota Manchester United akkaadaamii irraa ol ba'anii fi abdii nama kutachiisa jechuudhaan qeeqamaa jira. Kanaaf akka fakkeenyaatti Kobii Maanoo kaleessa teessoo jijjiiratirraa kan inni taasise. Kana alatti taphattoota akkaadaamii keessaa ol guddatan as dhiyoo guddatan teessoo jijjiiratirra lama teessisee ture. Amooriibii garuu taphattoota kanneen carraa kennee fi yaalchisaa hin turre. Amooriib gonkumaa taphattoota akkaadaamii Manchester United of duubayyuu deebi'ee isaan ilaaluu hin barbaadu jechuudhaan qeeqamaadha kan inni ture. Premier League England torbee 15ffaan boru kan inni itti fufee taphatamu boru guyyaa sa'aatii 9:30 eegaluudhaan Arsenal Aston Villa waliin kan inni taphatu. Morkiin kun qormaata jabaa dursaa liigichaa Arsenal ta'a jedhameeti kan inni eegamu. Taphicha tariiti taphoota liigichaa bara dorgommii kanaan Arsenal erga Liverpoolin mo'atameeti liigichaan tapha tokkollee mo'ame tapha tokkicha san qofa kan inni mo'ame 10 injifatee 3 qixa ba'eera. Arsenal qabxii 33 Premier League England dursaadha jira qabxii 5 Manchester City caalee torbee 14ffaadhaan goolii 2 fi 0dhaan Brentford injifachuun ni yaadatama. Aston Villa gareen Unai Emery'dha ammoo goolii 4 fi 3 Brighton injifatee amma sadarkaa sadaffaa irratti argama qabxii 6 qofaan kan inni Arsenalin caalamu tariitii dhiibbaa uumanii haala amma imalaatiin kan injifatan yoo ta'e garaagarummaa Arsenal waliin qaban kanallee gara qabxii 3tti dhiphisuudhaaf carraadha kan isaan qabanii. Unai Emery'n kanaan dura Arsenal leenjisanii yeroo osoo argatiin garicha keessaa ari'amuun isaanii ni yaadatama. Tariitii baroottan darban hangas mara haaloo kana baachuudhaafis gahumsa hin qaban mul'ifne ture Arsenal irratti. Bara darbe kilaboonni lamaan kunneen taphoota lamaan Premier League Englandin goolii 6 walirratti galchaniiru. Taphoota lamaan kanneeniin Arsenal tokkoon injifatee tokkoon qixa baaniiru. Walii galaan garuu taphoota gara 188 kilaboonni lamaan waliin taphataniin Arsenal 82 Aston Villa 66 yoo injifatu yeroo 40 kilaboonni lamaan qixa baaniiru. Erga bara 2019 Premier Leaguetti irra deebiin ol guddate Aston Villa taphoota 12 Premier League Englandin Arsenal waliin taphate keessaa 5 injifatee 5 mo'ameera tokkoon qixa ba'eera. Tapha boruu kanaan hoo kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Premier League England kanaan itti fufuudhaan taphoonni biroo boru sa'aatii 12 eegaluudhaan Manchester City fi Sunderland taphni walitti fidanii eegama. The Black Cat warri jedhaman Sunderland kilaboota jajjaboodhaaf qormaata ta'uu itti fufeera. Torbee kanas Liverpool waliin qixa ba'uusaa ni yaadatama. Manchester City ammoo sarara ittisaa isaanii dhimmisaa jiru. Goolii 5-1 dursaa ture. Fulham waliin goolii 5 fi 4 injifachuusaa ni yaadatama. Kun yaaddoo guddaa garee Pep Guardiolaati. Sunderland ammoo kubbaa qabatanii akkasuma ammoo kubbaawwan qilleensarraa kubbaa deebisanii taphachuutiin garee jabaa ta'uun isaa Manchester City'dhaaf qormaata jabaa ta'a jedhameeti kan inni eegamu boru. Itti fufuun Liverpool Leeds United waliin galgala sa'aatii 2:30 yoo taphatu. Tottenham Brentford waliin Newcastle Burnley Everton Nottingham Forest Bournemouth Chelsea waliin kan taphatan taphoota torbee 15ffaa boru taphatanidha. Dilbata ammoo Brighton West Ham Fulham Crystal Palace waliin yoo taphatu wiixata Manchester United Wolves waliin kan isaan taphatan ni ta'a. Waancaan addunyaa kan bara 2026 eegaluudhaaf ji'oota 6 qofa kan inni hafe waancaa addunyaa kanaaf har'a carraan ni ba'a. Waancaa addunyaa ji'a 6 booda hafe kanaaf keessumattuu haalli qilleensaa yaaddoo guddaa leenjistoota ta'u ammumarraa qeeqa keessummeessuu eegaleera. Leenjisaan garee biyyaalessaa England Thomas Tuchel taphattoonni jijjiirraa teessoo jijjiirratirra taa'an kan
kilab kan garee biyyaalessaa Ingilaandi Ameerikaatti waancaa addunyaa irratti kutaa hidhannoo yookaan fooytuutti jijjiirratan keessa taa'uu danda'u yookaan turuu danda'u jedheera. Namni kamiyyuu taphattoonni iddoo seera qabeessa taphattoonni teessoo jijjiirarra taa'anii taphicha ilaalanii sanaan booda taatee taphaa dubbisanii onnatanii jijjiiramanii sanan qabxii akka jijjiiran barbaada. Ameerikaatti garuu haalli kun minjataa hin turre. Kanaaf akka fakkeenyaatti waancaa kilaboota addunyaa ganna darbee irratti argineerra. Haalli qilleensaa baay'ee cimaadha, baay'ee ulfaataadha, fayyaa namaatiif rakkoo guddaa fiduu danda'a yaada jedhudha kan kaase Toomaas Tuheeli. Waancaan addunyaa egaa waxabajjii dhufu kan inni eegaluu hanga adoolessaatti taphatamu kun waqtii baay'ee ho'a olaanaa qabu ta'uudhaan wal qabatee ogeeyyoonni haala raaga haala qilleensalleen iddoo kanatti akeekkachiisa kennaadha kan isaan jiran. Haalli qilleensaa ho'a olaanaa ta'e kana alatti hanga ibiddi illee uumuudha danda'a. Kana ala balaqqeen samiirraa uumamaatiin ture waancaa addunyaa ganna darbee irratti rakkoo guddaa ta'e inni kun ammas qormaata jabaa ta'uu danda'a jechuun Ameerikaa akeekkachiisadha kan isaan jiranii. Toomaas Tuheelis isuma kana kan inni qooddate. Waancaa addunyaa kanaaf har'a carraan bakka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkasuma hooggantoonni kan Meeksikoo fi Kanaadaa argamanitti Jaanii Faantinoodhaan dabalamee sirnoota adda addaatiin akka ba'uudha kan eegamu. Carraa kanaan biyyoonni 48 ramaddiiwwan afur jalatti biyyoota 12 ta'uudhaan waliin kan isaan ramadamanii biyyoonni federeeshinoota tokko waliin kan ramadamnee fi akkasuma immoo biyyoonni sadarkaa fiifaan baasuun sadarkaa tokko hanga afurii jiran Ispeen, Arjentiinaa, Firaansii fi Ingilaandi hanga walakkaa xumuraatitti waliin hin taphatan jedhamee taphattoonni garee biyyaalessaa Itoophiyaadhaan umrii 17 gadi afur kilaba bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi mallatteessaniiru jedhameera. Waancaa seekaafaa qopheessummaa Itoophiyaatiin dorgomaa ture. Taanzaaniyaan shaampiyoonii ta'uun ishee ni yaadatama. Umrii 17 gadiitiin gareen biyyaalessa Itoophiyaadha immoo tapha sadarkaadhaaf taphateen Keeniyaan injifachuudhaan sadarkaa sadaffaan xumuree waggaa 22 booda waancaa Afrikaa umrii 17 gadi bara 2026 Morookoon qopheessituuf darbuun ishee ni yaadatama. Gaheen kana keessatti immoo taphattoonni murteessoo ta'an keessaa afur amma Shaggariif akka mallatteessanidha. Taphataan sarara fuulduraa dorgommichaan goolii hedduu 8 galchuudhaan taphataa badhaafame. Daawwit Kaasaw taphataan kun taphataa murteessaadha. Shaggariif mallatteesseera. Taphataa dargaggeessa gara fuulduraatti numaayyuu taphattoota abdii ta'an garee biyyaalessaa warra jedhaman keessaa taphataan saara gidduu Biiniyaam Abrahaa akkasuma taphataan saara ittisaa Zalaalam Mangistuu fi goolii eeganii garichaa kan ture Tamasgeen Kabbada Shaggariif akka mallatteessanidha. Keessumattuu federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa fi kilabni bulchiinsa magaalaa Shaggar kaayyoon taphattoota kanneen gara kilaba Pirimeer Liigii yookaan immoo CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaadha kana keessa taphatuuf mallatteessanii kaayyoo federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaadha. Piroojeektii waancaa Afrikaa 2029 yookaan ammoo Road 29 jedhu piroojeektoota garaagaraa taphattoota ga'oomsuu irratti akka hojjechaa turan kanaan dura sifamuun isaanii yaadatama. Taphattoonni kunneen gariin piroojeektoota kanneen keessaa kanaan alatti ammoo paayileetii jedhamuun kubbaa miilaa magaalota akkasuma immoo aanota garaagaraa naannolee keessatti hojiiwwan baroottan darban hojjetan irraa taphattoonni kunneen kan isaan argamanii isa kana mirkaneessuudhaaf yookaan immoo galma yaadame akka ga'uuf taphattoonni kunneen qaaman sammuudhaan carraa taphaas akka argatanii fi federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaaf kilabni bulchiinsa magaalaa Shaggar kaayyoo kana waliin milkeessuudhaaf akka waliigaltee kana taphattoota kanneen gara Pirimeer Liigiitti ol fidanidha kan ibsame. Waliigaltee kana keessatti egaa taphattoonni kunneen tariitii carraa akka carraatitti biyya alaatiif kilabni isaan barbaadu tokko carraa kana isaaniif kennee yoo carraa argatan ta'e immoo dhiibbaa tokko malee kilabichi taphattoota kanneen gadi lakkisuu akka danda'u waliigaltee kana keessatti kan isaan ibsame. Taphattoonni kanaan dura garichaaf taphatan lama immoo kilaba Walaayittaa garee guddattoota keessaa argamanii amma immoo garee Walaayittaa diichaa kan jalqabaa Pirimeer Liigii CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa taphatutti makamuun isaanii ni yaadatama. Taphattoonni lama odeeffannoo keenya biraatiin Pirimeer Liigii Oromiyaa torbee lammaffaa argannaa. Kaleessa taphoonni 4 taphatamanii har'as taphoonni 3 taphatamuudhaan Pirimeer Liigiin Oromiyaa torbee lammaffaan kan inni xumuramu. Kaleessa Diksiis Jajuu waliin taphatee Diksiis goolii 1-0dhaan injifateera. Bulchiinsi magaalaa Sirxii 2-0dhaan Giddaa Ayyaana akkasuma Galaanis 2-0dhaan Gullisoo yoo injifatu Ajjeen 1-0dhaan Jimma Abbaa Bunaa injifateera. Har'a itti fufuudhaan Muka Xurreen Walisoo waliin Saambituun ammoo Diimtuu waliin kutaa magaalaa Sabbataa Gimbii waliin ni taphata. Pirimeer Liigii Itoophiyaa taphoota torbee kurnaffaa kan
kan dubartootaatiin jechuudha. Kaleessa taphoonni itti fufanii taphatamaniin kilabni bulchiinsa magaalaa Adaamaa goolii 3-1 Bahar Daar injifatee sadarkaasaa fooyyeffateera. Yeroodhaaf gara sadarkaa 7ffaatti ol siqeera. Kilabni bulchiinsa magaalaa Adaamaa gooliiwwan 3 kan Adaamaadha. Kan galchan Misir Abrahaam goolii 2 taphaaf peenaaliitiidhaan galchiteerti. Natsaannat Maannaa goolii 3ffaa galchiteerti Adaamaadhaaf. Adaamaan amma qabxiisaa 13 gaatee sadarkaa gara 7ffaatti ol siqeera hanga kilaboonni isaa gadi jiran taphatanitti. Machaal ammoo goolii 3-0dhaan kutaa magaalaa Lidataa injifateera. Adirshaayii Maanzaa, Tigist Warquu fi Atsagannati Buzunaati gooliiwwan injifannoodha kan Machaal taphattoonni galchanii. Amma Machaal qabxii 20 gaatee sadarkaa 3ffaarratti ol siqeera. Baankiin daldala Itoophiyaadha har'a kutaa magaalaa Boolee waliin ni taphata. Tapha kanaan injifannaan sadarkaa isaa deebisee irraa kan fudhatu ni ta'a. CBE Premier Leaguein Itoophiyaa taphoonni torbee 9ffaadha. Har'a istaadiyeemii Finfinnee fi istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti ni taphatamu. Taphoota har'aatiin sa'aatii 9 eegaluudhaan Finfinneetti Walaayittaa Diichaa fi Midarganna Shireen waliin taphatu. Kilaboonni kunneen lamaan torbee kana osoo hin mo'atamin kan isaan walitti dhufanii Walaayittaa Diichaan Faasil waliin akkasumas Midarganna Shireen bara dorgommii kanaan ga'umsa olaanaadhaan kilaboota naannoo Tigraay keessaa fooyya'insa irratti argamu. Haalli inni ittiin Hawaasa injifatee tapha kanaaf ga'e ammoo keessumattuu kilabichi morkattoota jajjaboo bara dorgommii kana ta'an keessaa yookaan ammoo gara yaaddoo gadiitti bu'uu hin qabne keessaa tokko ta'uu kan ittiin mirkaneessadha. Tapha kanaan Masaayii Tafarii leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaadhaa kan turan amma Walaayittaa Diichaa irra deebiidhaan yeroo lammaffaa fi leenjisaa kan ta'an injifannoo jalqabaa isaanii galmeessuudhaaf har'a Midargannatti keessumattuu tooftaa taphaa isaanii rakkisaa ta'e waliin kan isaanii taphatanii taphattoonni goolii galchan kan akka Daani'eel Dargee akkasumas Abeel Maamush garee kana keessatti qindoominni isaa sara fuulduraa Midarganna Shiree keessatti mul'isan ammoo Walaayittaa Diichaadhaaf har'a qormaata jedhamee eegamaa. Har'uma sa'aatii 10 eegaluudhaan shaampiyooniin liigichaa Madiin Itoophiyaa fi Itoo Elektiriik waliin taphatu Yuunivarsiitii Hawaasaatti jechuudha. Boru itti fufuudhaan Baankiin Daldala Itoophiyaadha Yuunivarsiitii Walwaloo Addigiraat waliin Finfinneetti kan isaan taphatan. Dirree Dhaawaan akkasumas immoo Buna Sidaamaa dursaa liigichaa waliin kan isaan waliin taphatan yoo ta'u, Sanbata ammoo istaadiyeemii dhuma Finfinneetti Hawaasaan Machaal waliin Maqalee Sabaa Andartaan Faasil waliin taphatu. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti boru kilaba bulchiinsa magaalaa Adaamaatiif Qiddis Goorgis morkii walitti fide ni eegama. Morkii kanaan Adaamaan qixa bahuudhaan Qiddis Goorgis ammoo injifannoodhaan kan isaan walitti dhufanii. Morkiin Shaggarii fi Bahar Daar akkasumas Hadiyaa Hosaanaa fi Nageellee Arsii Arbaa Mincii akkasumas ammoo Buna Itoophiyaadhaa waliin torbee 9ffaa CBE Premier League Itoophiyaatiin taphoota taphatamanidha.